ijoollee waan kana godhaa jirtu ijoollee baaleeti jalqaballee namni waan kana jalqabsiise ijoollee baaleeti ammallee waan kana deemaa jiru aarsii keessatti yaaddatti ijoollee maqaa baalee baafattee waan kanaan deemaa jira akka sheekaatti akka nama ulamaa akka nama daawaa islaamaa tokkootti akka nama qaamaanis biyyisan keessa jirutti yoo amma ijoollee biyya arabaa keessatti waan akkanaa godhaa jirtu tana maqaa kunu kuba kana wal dabarsee uume beeyta nanagaan jiru feene kabiyya nyaatullee kabiyya maqaa nyaatullee kanama maqaa nyaatullee firita kana dhagotti jiru feene inni sidaga deeqa lamaan dubbate deeqa lamaan inni sidaga jiru waan takka bicha dinniidhaaf jirumsaa fira gaggeessee cinaaf feene warri haasawaatti isaan lamaan gaggeessa dubbadha gaggeeffamaa isin tursiisuun barbaada waan dubbatta yoo qabaatan dhaamsa dabarfadha iddoon gabayaadha yaada keessa gurguradha deemuu dandeessa. Yaadaan gurguradhaan dhageeffadhu. Waan amma ijoollee nuti suuraa kana. Anu akka yaada gurguraduu fi magaalaa walitti qabee magaalaa gubbaa si kaa'e. Na wallaalte malee yaada kee gurguradhu gaddala. Ani yaada kiyya. Ani yaadni kiyya duratti irraa qabee ilaa irratti yaadni kiyya tokkuma. Yaadni kiyya tokkichaan anjoolluma teenya tanaaf laal rakkoo ijoolleen teenya wallaahi dabbaal wanni itti ijoolleen teenya faraqaa sadii moo afur booyaa jirtuuf waan biraatee miti. Wanni ijoolleen teenya tashamarran gizee ijoollee teenya makiinatti hidhamtu gizee ijoolleen teenya tumamtu fannifamtu teessee bu'aa ooltuuf waan biraatee miti. Amma ijoolleen teenya Harargeedhaa akka nama tokkotti yaadu. Kun gamana deema kun kanaa wajji nyaatee ana Oromoodha jaa kun tokko bara malaal parsantii 100 keessaa akka Harargeetti nuti nuu beek warra miidiyaan gubbaa jiru parsantii takka bichaatu lolu jira malee amma Arsiin Harargee guutuudha jetti. Aboo Harargee guutuu miti. Nama hanga tokko bichaadhaatu delees qabee fide malee namni kun hafiiduu banee kun waan bira jira Arsii wajjin nyaadha jiru. Ijoolleen teenya ta Harargeedhaa jazbaadha. Firraas illee dhoorkuu hin dandeenye. Naa isinitti himaami nama kumaa fi dhibbata karatti taa'ee naatti isinitti hima. Wallahi amma firaa dhoorkinettanii nageera bitara hin jina. Alola keessaa nutu jira ni qobeeyna. Haala itti jirus beeyna. Nama qabuus ni beeyna. Nama hin qabnes ni beeyna. Nama sodaataas garree, luynaas garree, maarees garree, miintoos garree hunda keenya wal gingilchine akka nama gartee ficaa gingilchee ayyoon teenya boqqolloo jiituu gizee magaalaa geessitee fiddee raadoo ibsan gartee ni gingilchaadhaan akkasii wal gingilchine ijoollee Harargeetan wal garre. Kun faallaa gaddeema kun ol deema. Kun odoo isaaniitu kun wajji nyaatee godistii keessaa wajji nyaata sanuu silaa saanaa keessa wajji nyaatee hojjaa. Kun odoo kana ta'utti kun wajji nyaatee wajji dhuga. Ammoo tokko ni gubata. Tokko ni gammada. Yeroo Harargeen tumamtu an nama qofluun arge nama taphatuun arge hayyee waan kana kophaa namaa tokkootiin dhiibamee wanni kun as deemaa jirti malee silaa akka tirkaanfannaa Arsiin fudhattu namni hangi tokkichaan kunis duraa hiikee wallaahi wabillaahi shiita mana haadha hundeeti isinin maraniiti hudduudhaan isin salaa jiran ammaa isin salaa jiranii garuu laakiin halkan silaa isaan makiinan nu hidhanillee nutilleen gocha suudota keenyaatiin nutti fakkaatu gaa makiinaa hin qabnu beektaa nuti namoonni makiinaa nu bitan garree. Makiinaan bitannee jarri makiina qaba. Ammoo laakiin makiina dhabne malee nama akka isaan fidanii san caalaa goonee gadhiifne. Yoo barbaachisaa taate jechuudha. Yoo dhaadannaa taate garuu gaaluti nama makiinaa nuu qopheessee hin qabne. Garuu laakiin finnee garaa hin qabbaneessine imimmaan hin rafne ija gaddaatiin hin rafne ija gammachuutiin hin rafne khalaas. Allaqe sun harki faraqa wal liqa. Gocha isaan takkaan fi mucaa keenya fannifnee irraa kafalanne. Shoobdoo allaqe. Kana namni dura dhaabbachuu hanguma tokko. Laakiin garuu waan kana ijoolleen teenya ta Harargeedhaa of sirreessaa garuu ishaa Allah gaafa Arsii irraa gad dhufne Harargeen tun yoo qabdee watannisin fiidota waraabaa sagaleetan sarnaan jii dabbal yoo Harargummaan tun qabdee waliin fannisin amma nama tumuus barree nama muka kaa'us barree nama fannisuullee barree inumaatu Arsiin sodanuu keessaa fitteewu akki duraan miidiyaa irraa wal arrabsanii jiruudha. Tokko taatanii yaadan tokko ta'uu baattan ammoo addaan facaaneetuma muka hudduu wal dhiibne addaayyaan nutu Harargeen wal keessa garagalle. Amma odoo laa dhageeffadha odoo booda mukni hudduutti isin hin dhufne yeroo ammaa akka keenya kana bara amma nuti muka nu kaamus barree jirra fannifamus jirra cal jeettaan garree mucaa dhoggaa kora shanii xiqqisheen korra cinaan salsun cal jeettaa hin iyyuun garree akkasii jechuu akkasii bara dafaadha biraa. Walla yoo kanan tahin garuu waliif teenya nutummaanu tokko taatan tokko ta'a nama firaa dhorka yoo firaa dhorkuu dadhabdinoo calji afaan keessan qabadhaa yaa isin irraa dhorkina nuu isinii jira akkasii fixanne nuti isinii dhageessanii
Dhageenyee jirra bareen akka nama tokkotti namni tokko tokko waan kana keessan jiru maqaan keessaan yaamamuun keessan isin oolu garuu nama keenya kanatti dhiyaachuu akka waan qonna garii wal tuffachuudha tootu nuu kana qaqqabaa jira garuu wal tuffii kanallee osoo dhiisne waanuma fedhe osoo taate akka nama bakka biyya takka yookaan waan gartee waan guddoo wayii tokko nama keenya yookaan feemasummaan kun waan guddoo wayii takka nuuf fakkaataa jira ijoollee keenya kana argee kana nama tokko tokko garuu wal tuffachuu kanaas dhiisne. Silaa gartee walitti dhiyaanne tuffii fi gandummaa fi gosummaa kana yeroo kana keessa yaada tokko naa dhufe fichuyyee yaada naafee jira tokkichaan fitadhee isinirraa gabbu alaatoon jara keenya ijoolleen harargeedha nama nuu qabus ni qabna nama nuu arrabsus ni qabna humna namaa ni qabna afaanis ni qabna isin warri hoomaan dandeenya ka sodaattu nagee rabbii fiidiyoo nurra waraabaan olinaadha nu arrabsaan olinaadhaati nurra afaan qabadhaatti dhiis guyyaa namni tumamee nuti rafne guyyaa sanbichaa nu arrabsa guyyaa nuti nu arrabsitan guyyaa namni tumamee rafe garuu laakiin gaa makiinaan qabnu san makiinaatti fidattan lafa isinii keenya makiinaatti fitattanii harkifattan yoo barbaaddan yoo barbaachisaa isinii ta'e hangas waan isin laal nun arrabsina yoo gartee nama keenya fannisanii nuti fannisuu baanne yes laal waan itti amanuu qabdu guyyaa nu arrabsitan guyyaa isaan nu fannisan dacha fannifne fannoo isaanii naddaa fannifne guyyaa isaan makiinatti harkisan gaa akkam goonaree nuti makiinaan qabnu akka goonee isin garsiifne jechuun miidiyaa gubbaadha lafatti hin goone hasaas hin goone tiiktook irra goone saniifuu ijoolleen teenya nun arrabsina yoo kabajaa kan qabatan taate yoo immoo kabajaa qabanne jettee anillee waan takka lama dubbaddeetiin gabboo eessuun sirriidha jaartii faarra mataa kaatanii tattaanii dur waa dhalaa keessa dhalaa keessirtullee hin dhageenye jaartiin mataa kanan nama rirrigaa taa'anii waayyuu haasa'uun yoo haasa'uun beeyne caljaanii taa'ullee dhiirummaadha wahayyuu dhallaaqqachuu wahayyuutti kutuun sirrii miti jaartii xiyyaa maarreetaa. Jaartii xiyyaa akkas ta'a jee taa'anii boo'uunfaan sirrii miti namni akkasii abalullee miti maqaa namaa taakin goonuu ibsirreessa kun ammoo kasanirraa hafe wanni tokko laa dabbaal nu isinirraa buunallee eegas boodallee haasoytanii nu isinirraa qabbuuna namni yaada qabdan itti qaxxalattan kasanirraa hafe waan takkaan isinii dhaama wanni dhaama haala kanaan laa Araarallee miti laa fakkeenyaaf namni fakkeenyaaf laa as keessatti bar wanni waan kana jenneef laa tokkoffaa irratti laa dhageeffadhu laalle maashoo kiyyaa wanni nuti hubachuu qabnu wanni kun akkanallee taatanii ammaan tana fakkeenyaaf jarru kun duraas ifumaa isin tuqee lama dallee deebi'ee wanni isaan makiinatti hidhanjanii harkisan kun yoo asumaan isin akkuma namaa tokko gabbaatanii araaraa fi maarree sheekii fi qeensii miti inshaa Allah shayini fedhe yoo gabbee boohe duraanuun dubbanne osoo harkuuse wanni kun araaramni hin barbaachisu. Kinaatu ganaa akka dhiiratti nama bira teessee dubbachuun si dhibaate yeroo wanni araarama jaamu jecha araaramattuu namni waan akkanaa itti naman waan akka kiyyaatti ta'uufilleen ta'u araaraa jirallee jee namanuun garuu immoo waan kanatti hirkattanii araara maarreedhatanii nu duraan lallaaqinaa nu duraan balleessinaa namni gisee mizaana fi harke yoo hin dandeenye yoo humna hin qabaanne yoo itti hin qabaanne dhiisanii tumarraa dhaabbachuu abbaan nuuf beeka waan ta'eef kanaaf ishiitti Khaalid dubbadhu Khaalid kun carraa barbaada carraa kan nifu galatoma firoomsa maashoo jinni galatoma ayya Khaalid carraa fudhata. Galatomaadha yaanni namni tokko wal mari'achuun gartee hedduu gaariidha. Awwaliin nan jechuu barbaade yaada dabbaarree fudheessan keessarraa namni keenya akkuma jirutti hundi lafaa ka'ee gartee ani yeroo takka lama sadii dubbadheesi uummata keenya gartee namaa argee nuti argee akkuma mucaa obboleessa keenya firoon jetti namni ifumaa wal dura dhaabbatee wal cabsa teetuma yaadni ati dabbaarkaa isan keessaa guutuun nama lafaa ka'ee firraa gartee akka uummata kana dura dhaabbatee taras akka guyyaa shaniif namni kun lafsituun gurgurooytee sanboota ifiin araarri kun deemaa dhufaa jechuudha. Ammoo yaada dubbiin tee siyaasa namni hubatu nama dubbii teetiif takadiir martu nama suuta keessa gallaaleetu hubata. Saniifi wanni araara yeemtee dubbii tee keessatti hedduu tokko yaadee yaadnini saniifi namni keenya hundinuu wal quba qabaateetuma ammoo
waliin jiraatee tokko ta'ee yaada ilaa fi ilaamee walirraa fudhatee gara yaada caalutti deemuu qabaan jaa galatoome yaadni xiyyaas kanuma obboleessa kiyya jaalatamaa hedduu jaalladha galatoome. Yeroo gaarii qabaadhu. Hayyee. Hayyee. Galatooma hundi keessanuu ulfaadha. Saatiin kiyyaalleen ga'ee jira. Anis rabbi hamtuu nan dubbisin. Isinillee rabbi hamtuu isin dubbisin. Maal jettarree akkanumarra wayyaa akkanuma bareeddee hordofummaan kun jettan.